barbaadu namni duubaan dhaabbatee baree rabbiin teettasee keessaa gadi guurtani. Asirri. Kaakana kana keessa seennee baana eettanii taphatan bal'aa keessaa baatanii dandeettanii. Orang sila kan gama mama keessa seeran kana. Duuba kennaa tokko keessaa baatee dandeettuu seera. An Mahammad moo akkanaa kana kajeelu maalala. Karena sila Kakak nama keessaa yoo ba'uu hin dandeessani. Ganni maqaa kee nan jaaban leessu ani. Achi garagalime ilaala dabba. Wallahi oma dalte hala. Ganni maqaa dheerubbee nama kana beekne maqaa naa dheeru. Ganni maqaa kee nan. Maqaa isaa hin dhayne eegale dha'u. Sirreessaa dulloota. Sirreessaa dulloota ta'edha kun. Sirreessa. Sirreessaa maal ta'e miti. Natu keessatti hafe karaa. Kun sirreessaa Keessatti dulloota. hafe dhugaa rabbii keessaa baatanii hin dandeettan. Keessattuu ilmaan Oromoo keessaa baatanii hin dandeettan. Kolfee jala taa'ee geemina waliin Cuma bawa nama mal taate kata ko mama ni mal teta banai. Cuma parmela let bilala Malit aniiba. Tau. Wacce gaafas xayyibaa ilaalee si kolfaadha keessa jalaalit. Eessatti. Kan wayiiti tutturte amma ji'a deemaa ronaaf fakkaate. Miira keessa galteerta gaafas namasti dha'e waa taate waa siin jedhanii. Kanii kaminni taata rabbii kan miira keessa gale. Kanii namitti tanaaf galuudhaan. Dulloota. Beeka wallaahi. Ora profaili situ ranaka. Profaayilii kana sirreessaa dulloota kana rakkoo qaba. Ada profaili terhati barang ajaib. Okay. Gaafii irraa qaba sirreessaa dulloota kana. Okay, shakaa takkaa sirriitti dulloota. Dhugaa rabbi ila. Ganni nameeti beekta namni anda'e fayyatti hin deemu deebiiti. Ani garuu Wal argina re'anii bati. ayyibaan adagsiisa. Akka viidiyoo namaatiin nama saraarra'een beeku garuu yoo nama arrabsu jechuudha. Lafee nama jaamsa. Viidiyoo nama saraarra'een beeku. Yoo lafe ani ammoo dhaggeeffadhu waan qabu yoo naan ja'amu yoo waan qabu naan ja'amu abeddana badan jedhee natti wanni ta'u. Garuu badee nama akkasii cabattuu sanarra ninu namatti nama arrabsu barjaamu cabattu. Haalli si jimar uumaa fi habar caba kaamiti kun cabanne jechuun akkanaa miti jamaa akkam cabanne jechuuni. Cabaqni jechuuni akkam cabaqni jechuuni. Ganni yookiin namicha kana baasee anu baasu. Haftee. Teresa, kok Sirreessaa Lachinu. Guyyaatti nu kabaja. Osoo nawaamin jiru nawaam taa'ire. Bada hafte bada kaartoonii hudduu kaartoonii us. Horregga taa'e takka. Amma tileerame ke Bada jasa. akkana dhoo hudduu kaartoonii irra kaatee deemu. Ati namicha bada amma akkana dhooti balli jechuudha. Amma waan badaan haa tursiisin gurbaa jaartii. Raggatuun amma akka. Bar duratti si usettee naan dhiise silaa sirriidha wanna suusi. Afaachi qooni ka suuraa qeerroo rakkaate kunlee jafarra gaafimoo maaliif? Mee bilis badalee jagiyaatiin waa ol darbi ka waa faffacaasi. Nama raggadna. Jessee kaamu jaarsiyo. Nama raggadna miti bara. Nadhi arsii. Nadhi arsii ka jedhu kun. Nadhi arsii. Qo'ateen dubbadhu gaabboo qeerroo makkee maqaa jijjiirate. Dhugaa rabbii qurxummii takkanarra Walla qeerroo miti. Qeerroon booloo 16 qabate. Abba kun giiftaraa miti dhiisaa mucaan miskiina. Kun rakkataadha suuraa isaa. Siin dubbatta mogaa si buufna. Daa'imman dibata kayyoo qabu mucaan argitani. Mee ababoo takka ol darbi ilaalla. Bisha abboo kun mata kan qabu. Badhisee laayif goolii kana hundee nurra naa kaaya'uu lafaatuma nagalaafatte. Kana eenyu naa Bashee irra sii geettee bara. Dhibba shakkaa wattee qaba. Abbaan fe'atutu eenyu naan guutan. Sanuu. Badaganii nama wayii jalatti argeetan fooloo gaafadhe achumaan ajjanaa jammare giifteera ajjanaa jennu. Ganni gaafa dhibbaa shantamarra kaawwatte tokko laayif gooli sii guuta Wallaan hin beeku jechuudha. biyyaanni jiru garuu sanatti barreeffamee yeroo maraayyuu. Eenyu? Namni sun bakka inni jiru hin beeku garuu.
Deenu Ofii giiftara nama san namoonni jalatti argaan illee akka nama jabduu Ana ta'e. tokko dhibbaaf shantama gaafa kaawwatte tokko sii guutadhe yoo an bahee deebi'u irra kaawwattee irra keessaa baateertanii fi Maal qabda kaartooniin kun badee kijiba kana kaartoonii gagagannutti dhiisanii callisan nama kana teessee. Waalaikum salaam. Kijiba kaartooniin immoo ofirraa qabu kana ga'u lakkisaa bar mucaan kun rabbi. ayii baabar koni tiiktookiin kana maalarra buuse dhichitto waan finni ijoollee balbalaa kanneen akka godhanii. TikTok kan Kijiba kumee akka nama jaba ol darbii dhibba Jirtu akkam daa'imnan. jirra. Wallahi kun nama Waluma rafiti bakka geetti maratti waluma. Bagaan si arge bara amma keessa seenee yoo si ilaalu ani immoo kan biraatiin illee hin jirta kan biraatiin si beeka saree. Simbollaala seetan. Gati qabee arrabsi. Eegaa arrabsi gati qabee tolchuu. Ambal nama arrabsuun kana garaana nyaata dhugaa rabbi warabbal kaaba nama arrabsuun kun garaana nyaata. Namni isa arraba dandeettan koottaa ergadha. Banni akkami ofirratti barreessaa namu uummataan fayyaana qaba sila cabattuu suucaan naan jedhu karra waldaadhi. Namni raggata abbuu akka duraan dhageeffatu sanitti namni taa'ee tartamnaa godha. Jara ofirraa yaasuu jara warri duraan see jirta warri duraan see jirtan jara kan ofirraa yaasee waan jedhee irra barreessaa rumee gallaalau jala. Mee way Maal ta'e bolla? tana afaan bishuuf Dubbisuu maddi. maal jette si mana kee jette waan badaan barreessin okay bilookii si godha wallaahi yaa. Inda taajibaa maa beera faranji seetamu akkam intala oromooti bar. Okay wanna jedhee lakka waan jenne wallaahi taajibaa tana afaan akkas godha hin bareeddii jedha. Eegasi bareedde afaan maal gootare sari. Ati duubatti fittee maal abdiftee mijatti aboo ijoollee. Aboosi garaan hin dhageeffadhu jaagama olgali yoonaan haasa'uu barbaadde. Afaanii mata ol gadhiisa maasii keessa qabsiise. Ani kan sun uummanni takkatti namaa waa arrabsu kun afaan maalitti waa arrabsu. Wallah ummanni waa fayyaa qaba ummanni fayyaa hin qabu. Maali kun uummanni dhaamaan jiran akkatti uummanni qalbiidha. Raddaa maalaa sanoo jedhe. Ummanni qalbiidha. Tayyibaan barsuura laaluu jira tarte qooyi ammaa deebiti yoona waan hin jirreetti eega. Jaalajjif. Ganni ati intala ganni ati intala baaletti. Balaan sitti ammoo dhalaan maalee yoo takka kannii dhalatte. Maal ganni gatii laaftee boo maal taate? Ganni ati intala baalaatedha wantala baalettedha jedhadha. Intala maaleettiidha. Ganni akka ganni isa qabaataniiti inni jala deemtanii achii kaatanii dhuftanii. Ila kana jedhaa namicha hudduu kaartoonii dhaggeeffadhu. Namicha hudduu kaartoonii yoo nama himaa goe. Waan sin jedhaa dubbisu koomentii okke. Tayyibaa. Wayya. Laa tokko siiroo namni tayyibatti bu'ee nama jettiyyatti bu'ee jira lakan. Kunoo kana ka hudduu kaartoonii kanatti maasan narrabsutti jira. Barka hudduu kaartoonitti miti jagaa sanii kasitu ka hudduu kaartoonii sirraa kutaa jira. Narraa qabaamtee martayyibaan. Laawwan hudduu kaartoonii narrabsaa jira baratee natti Yesuus ganniyyee. Osoo achitti waan balbalaa ose kaartoonii kanaa dhadhaaba. Warra ganama kaartoonii kan keessaa fayyadamu. Giiftarra asmarra deema laayu goolii kana naa guutuun jiru ichi karaa wallahi. Asmarra Ati deema. kadhatini ganni rabbeedhi kadhaan kun booda waarra nu geessaa jira. Callisaan biyyoo namaa gadi yaasaa jiru kadhaa kana. Giiftarii kana hawaasitti darbee kana. Nama wayii argee akkas jedhaa bar dura akkas jedhaa jiraami nama wayii argee bar. Dhiira kolfite. Ganni waan gabbaa sanii galtu godhi kormitti. Ganni kormittiidha sodaachisanii dhiisi. Laan sodaadhe wallah. Barneen bishaan bee hundaa biloo ka goggodhee amma nama lama musadii na biraa bee karaa daan sodaadhe. Ofii zabana kana nama fuula kana qajeelee bareedu kana dubbii gabbattee. Durreen tokko dhufee jira laali. Wale nama godhate ganni lakkoofsa baalee keessatti Qulqullooftan yeroo godhatanii jettan okkee isa san bitadha. baaleen keessa nagalchee akka Yaa aki waan bareeda garuu ofii harkisanii godhe harkisi yaa galanteetti harkisi.
ganni Ayo di bale dala arsi jala kanatti surre ichitte indem tu dalam bale ini nafto debar. Maarti odaarti maali. Garu jirti dalam bale kesa dokara pidi di rumah bale bicha tajala dala arsi jala dentar gamale dalam bale tapi arsi jala dentar. Ijoollee abbiyo itti abanuuf na eegaa jiranii ban mee warra abbiyoo garuu amma jarra duudanii gara itti isinii banuu Si ajjeesa abbiyoo kan ta'ennaan. Jagama ame billale ka dalam bale kesa tinahi. laa wallaa ganni guyyaa tokkoon hin jibbine jedha unaat no wallaa hin jibbine hin arrabsinillee dhugaadha hin jibbine wallaa ijoollee baale hin jibbu Sana tayi pa sana rana gafate jira dhuga. wali aanaa kan gani kootu bal si gaachamaa rakkoo qaba marti siitu babbareeda takkeessaa laalii qaban. erga dhufootu Bartoko jala tayiba rana gabera la tayiba sirra gabame tokko iyyo sakkalamte tin kadutulle. Mee ani daa'iba eebate mee fooloo salaala amma ammoo fooloo xiqqoo sanan jaaladhu waan hin beeku. Olo di basagale ni satete ngam. Bar namni yoo sabaayii qabaate fooloo guddaa qabaata beektanii miti kana. yaa Kuma sadi kaba. Sunas sababaatee naan guddifachuudha fooloo dhiisaa sobaa jiraan hin jaalanne namichi. mee inni kamiin sila na dhiin kun maal dubbachuu dide Qabsicha kana. Ya tayiba nama fodo meka ol kabu feta. kootu erga ture jigama Beektaa nama surrii kana qabu nama sammuu badhatu. Muhammadoo waan itti haasa'e bakka argetti tarsa'u. Kan ini mali beta tayiba namni tokko fodo isa katti guddaa. Dhaggeeffadhu maasitti meeqa dhaggeeffadhu dabbaa furdaa kun dhaggeeffadhu. Mucaan dabbaa furdaa kun jedha haasa'ini koo ila haasa. qaadhuma jigama Anamma Muhammadoo ministeeratti haasa'e kan bakka ani itti haasa'e kanaa fuudhee karaa biraatti tarsa'uu miti kan jaaladhu. Muhammadoo sabaayii qabu kan amalaan na bulfatu kan malaan na bulfatuun fedhasee galee. Ya. abbiyo barbaada koo wallaa itti banaa fi bakka Akkas. Maali kun abbiyoo banneettanii kana kan sagalee isaa isa jedhu. Nabi. Sera wala kawajju nabi. kun seera as gaa jira kaa lubbu Miskiina qeerroo itti bane qeerroo. Miskiina. wallaa barbaadde wallaa har'a dubbata keenya gara wallaa Bonto jara ke arabata ka ala jaba. amma bakka adeemu keessa jira isin sirreessaa dullooto wayye Ma asap argan. mee jagamiyyee gadi bu'i deebi haji bakki buusa itti buusatti jaa sagaleen deddeebi'a Kan maraayyuu anaa fi godhatanii biidii sandichaa walitti dhiisi. oke bakka gadi duuda mee dhiifama wajjin kadabbaa kaartoonii kanaa fi xayyibaa qofa walitti dhiifne isaan toorraggatoodha Tayiba. xayyiba yoo raggataan dandeessi miidha hin dandeetta raggataa rakkoo qabu Asana bira yoo dhufte na chini inteen dhungadha malee isiin bakka gadi isin duucha yoo wal arrabsin rogaan narra gayyaa tan xayyiba arrabsita rogaa Ara. Raggata maal jedhee wal faashinii bitannee gadda kanaa ganaa kana raggatu. isin gadduudha mee isin dachaasa koo isaan lama yoo wal arrabsin gadduuchi ol isin dachaasa jechuudha gadi duudha kottaa isin Tayiba. Habibiyyee. yoo rogaa wal raggatin yalla Yene galbi yene utti. Ani taphachaa jira. wallaa jara ol dachaasa wal arrabsaa ragan yenee maalii waliin jechuu as keessatti danda'u duudhaarra Gadi bareedniidha. Biiduu banittee qophooftee nuyi gaartiin waraabuudha. Kaamera irra moofatte. Barre jaalala xayyibaa irraa baramma sa'aatii kana keessa. ishi meen jaalatta amma dhuguma xayyiba waan akka ishee jaalattu waa sadiibsi
طيب أموت قبل طيب فارس ده Allah Faronto anu Faronto tenyetu karta besiku dah Borneo جد جد إيش بقى وأفر جد وان طيب الرادم طيبات وأكز بقى دد في تميرة كيس قال يجي فارس يلا أتمويت كبار ساعة فارس وبكيني سفارس وديت قبوفنا كبيرو كفارس هنا ده si jecho fille ati nama itti madaalamtu qabdu war si jecho ana dukkana iha keessa naa iftu war maal taate bareedduuti akkatti mina jalaa waadhos ayyee waayee mira que se galte a cagas mira que se galte chua muy terragabate mira que se galte daruto takama mira que se galte waya tanet yo si farse lo gangari kabe hage imam busu Innu barbira keessa galee harkisee fidaa jira maal taate miila. war jaalala isitana jaalaltiisiitu hin Mee namni biroo? jechuudha wallaalchiftee bar nyaataa dhugaatii dhabe yoo nyaata harka ol fudhadhee afaan kaawwadhaa jedhu suuraa isiitu naaf yoo bishaan amado kokkorgadha karuga farsika dhugama rabbi yoo isi jaalala isii yoo jetteedhaan onneen tiyye kun balbalti tiyye cufamte isii malee namni biroo kulfi harkaan qabu akkam ta'ameen na jalaa dubbadhu kaa lubbuuta inni fikir Suma jiru. yalla jala waɗu demi sifatis mamadu kudha shan ayyi baay'ee Wayyee. dammatiyya baree afur yoo sagalee tantee dhaga'u barwaa sunaa qabbanaa akka nama Oh my bishaan God, oh my God, my girgidda diimu. Why? Wala kan nuji kenya tuh. mira que sagale jechuudha bakeeka ake mira que sagale ajennu kennaa fi mee agam faaruun isaa tun dhibbarraa meeqa faarse barreessa shantama okay Shalala yani dan okay. mee amma dhugama rabbiititti hin dhagame a'uuzu billahi min ashaitaan dhibbarra Toriftuun tun bar bootaa isiin baasi hojii nama na beekoo itii bar mataa na qaqqabachiisu heddi sii gadi qabadhu godhi Sodoma. dhibbarraa soddoma kennaniif dhugaa rabbii bara yeroo janajjanaa eegalanii miira keessa galan qallaan namaan dhufu janajjanaa namaa dhufee wallaa Wallahi dhugaa rabbii dura walaloota na xiqqoo beeka amma karaa isii naan kadhatte amma cabaqa wali akkuma namni cabatanaan jedhu narkaa tartee badde beekan ture dura subhaanallah. maakiin tunillee laal matama keessa na gadhaa'u deemti hojii keenya Dhugaa rabbii yeroo kutaa 4-5-6 kana fa'aa walaloo kana nan beeka walaloo xiqqoo yanee laali waayaan garagara amma yeroo jechuudha osoo amma na goora'aa jiraatan hin beeku eessaan fida amma. dhuga anu walaloo jaalalaa kana qallaan hin barreessu yeroo ayyibaa yeroo bilbilli hin jirre yeroo wannaa tokko nama jaalattee turteerta yeroo xalayaa nama Wallahi yeroo saniin barreessa. Xaliyaa kana barreessee xalayaa kana fayyadamuu beeka subhaanallah. xalayaa san isinitti himuan mucaa wayii xalayaa barreesse daftara kee keessa kaa'ee xalayicha fuudhee galeen faazarii kiyyatti kennee achuma maali nuti jaa'inatti fidanii namichi isaa illee afaan oromoon beekanii amaarifa dubbisanii namicha fuudhee qabaleetti fidan namicha qabalee waan nasaafi xalayaa isaa dakkenne wallaa dhagada'u fuudhee itti kenne ijoolleen akka kenne jedheeni yoo dubbisanii ilaalanuyyuu kaa kun abbii yookaan wadabboona faarsa. Jalatiyya kami kakkana si faarsu hin jenne ree faazarii Mee kara kana gadi baay'inaan jedhan barumsa irra torbaan tokko naan bisan. Ati kana naa tamaaruuf deemtaayidha. ani
Xiqqeennumarraa barnoota kan hin danda'ame pilaazariin kee tokko Ila kun oomee kan onna harkisi rabbeedhi kan kanarra jaalatu guddaa kan wayitti hubattiibsu beeta. beekuu jaa jira. Onna harkisi ganii maan na callistaa miti ati. Kanarra guddaa tokko jira. Barreeffamni kee dammoo sirrii malee bareeda yoo barreessu jechuudha. Kan namni barreessuuf kana galeen hin akkenna. Galeen hin akkenne ufumaa kiyyaa dubbisee ufumaa kiyyaa barreessee itti kenna. Maali barreeffama boxalayaa? Alayaa namni barreessuuf kana inni hin qo'ataa beeta barumsa kana akkasuma dallaalaalu. Alayaa isaa barreessuudha dalagaatti. Wallaan koota isinitti ma waa'ee xalayaa kana yeroo xiqqoo jedhanii dura taa'amana barumsaa kana janii abboo walaa koomne sirriitti. Ataa duruma darabbii oomeedhaan dura taa'aa jira. Wallaan dura taa'amana barumsaa kana akka achiin gargaare yeroo sammoonyummaa kiyyaa ilaale birrii 100 kana gogaa isaa irratti birrii 100 irratti lakkoofsa fi barreessee naa kenne caammaa kiyyaan dawwalaadhee deemee dhaqee suuqatti dhaqee xiqqorachoodha. Koroshoo kana ofii miti peepsii kana kan bilileeti jira miti hiree biyya keenya. Ijoolletti goddanyaati yaa qabadhee rabbiisi nyaachise nyaadha qoqorii kana nyaanne achiin gara kaanii yoo nyaanne as deebinu lakkoofsarra ilaale mucaan kaabbeeraa kiyyaatti suuqii qaba jedhe. Alfiyaan tumtabini tasuusun haadha gaggaraga keessisanii. Meesi. Alfiyaa weessu jirti. Isi moo garuun beekollaa. Ati mooditara maanaan kennine. Maa kaawwanii ni qabda. Isimettee wallahi akkasi kaa wallahi dhukkee irraa kaafna calle wallahi waan isiin nan godhin hin jiru anaayyuu. Isiidha tuni isiidha. Amshir. Isinitti maa koottaa dhiisaa. Dhukkee irraa kaafna si kaana wallahi riippoorti godhee kaafna abbaa kan keellee haadhatan teellee inshaallah. Amshir kaalii. Inshaallah habiibati abshir. Kaza cuma nakasitti dhageeffa dhugaatitti ni maa jira dhiisi alfiyaa yaadatti. Eesh yaasai. Kaza cuma ni birratti dhibbata namatti godhee fide durataacha kiyyaa hin dawwalle guyyaa jimaataa naa barreessee naa kennan jimaatatti kassaatiiti barumsi nyaadhee fite birratti dhibbaa sallaafota sanuu karaatiin jirtu hin beekuun. Nyaadhee achumaan yeroo dhagee jedhu haare. Achumaan yeroo nyaadhee fitu sanbata xiqqaa olee guddaa olee wixata yeroo mana barumsaa dhabu yoom naa dawwaltamne eeganamitti rukutamaan. Kootu galii. Asii yeroo dhagee jedhu dura taachi maam naan dawwale naan jedhe silkiin faazirii chaarjiin qabu kanaaf si dawwaluu didan jedhe. Keessa nyaattee bittee uusuu. Abbuu yeroo isaanii hojii manaa dhiisee homa isaa barreessu kanarratti mataa kana gaggombomsee akkanuma isarra oola. Kanuma waan barsiisaan hojii manaa herrega haa ta'u ma fedhe haa ta'u ani ammoo hojii manaa saniin barreessa. Isuma kanan barreessaa oola majnuuniidha bara. Abboon yeroo sani barsiisa tokko lallabeeta. Yaa rabbii kiyyaa haftee barbarsiisa surree lama yoo diratu akka badaa guddata jedhe isumatti kolfine maal laatta jeenudha. Abboo addaa bara maqaara waan akkana agarreen. Dhugaa rabbii dhageeffadhu ganni achumaan dura taachi kun yeroo sani yeroo akkatti barreessaa fidu warabbal kaabalaa akkatti ashaggee geessuuf osoo erguuf osoo argite ashaggee adaamii beektanii adaamii biyya keenyaas. Ayo tabsanii aanan adiin keessaa boosanii loogii kana Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dirra gadna wallahi alfiya duubatti gadna namitti kolfote. Ganni carra naa kenne eessa baddati ko eessan nagante ko. Banni keebee keessaa baate qoy. Way argachuudhaan maka qoya muyitii. Bakka anillee amma viidiyoo kee ka waggaa 5 dura gabbaasu deema. Waggaa 5 mirga nagante. Waggaa 5. Mana kana keessa wal dubbifne jennee ragaa walii baana gaafa mubaarak musammaa bira dhahe. Keessaan naa barreesse. Keessaan naa barreesse. Kooti eessan nagante bannaati jaartii xiyyata duraanii dhugaara. Qoy keebee keessa badde wallahi billahi sin argine asirratti eessa badde. Dhugaa rabbi tiktookiin kiyya ka duraanii sun gubatee si dhabee bararra si argee akka jaarraa. Soba. Ammaa biloo kana goote immoo waan duraa wal barreessan hunda biloo kana gootee turte.
Wallahi sanniin bilooga sin goone isuma fayyadamuu dhiise malee bilooga sin hin goone. Maa jireenya haarawaa eegalte? Banni waan lafaa qabamu jaa. Nama bara waggaa meeqa erga dhabee dhugaa waggaa 3 ol akkas. Haasaa kalas galatoomite ganni. Garuu dhuguma amma. Dhugaadha. Wallahi nam. Anatti hin qabu jiru. Kebeeki maa Baga akka namni garee badii si ishee irratti gargara. viidiyoo obbaasamaa itti. Miskiina nama akkasiitii miti ta'ii osoo abbaan fedhuu jedheen amanuuf alla. Warra balikaa ganni sii galee na hojii haasaa viidiyoo kana naa dawwalee sii galee akkuma bahin baradheen naa dawwalee. Gofitti qabinaan jedha na dadhabee warra balikaa ba'a. Ayyibaan jabduun talaati rabbiin si haa eegu rabbi si haa jabeessu. Yeroo tokkollee dhufee kan Xayyibaan viidiyoo iyyuu haasa'uun saalfattiin sodaata. Mana kiyya seente. Dhugaan talli intala safuu fi aadaa beektu laalmu jettee nama jettee akkasiin seenu ani kalla dhufe jira. Kana jedha dhufee deemu hongisama. Isinirraa Naa gannis. aadaaf safuu baradhee. Ayyee rakkoo. Kebeeki yeroo deebii ilaali wanni kee hin jira gadi buusee jira amma. Si jedheera maadiree yoo jiraate ilaalaa qoy. Gadaan koollaa qaata badee. Akka deebi'a. Erga ta'e. Qoy finna. Ati eessa jirtu Qaata badee eegi kana mucaa fusuudii jira garaana nyaata. Gara hundee maasi dibbii kana bira Abboo samoolii kana qabsoo irraa ol yaatee harree kaa'uun torbaanditu.